yeroo rakkina isaa keessa jiru si rakkisa. Rakkina isaa keessa erga ba'e garuu nagaayuu sin gaafatu si irraanfatu. Lafa kee yaadatu namni baay'een waan keessa darbe yaadatu namni baay'een oolmaat irraa qabdu dhiiseeti diina sitti taa deebi'e. Amma rakkina keessaa ba'utti waa'edha simaan faarfata simaan weeddisa simaan maqaa dhaata. Gaafa rakkinicha keessaa ba'u garuu situ tokko faarratti diina isaa ta'a simaan jibba. Namni nama ijaaree madiiga. Waaqayyo garuu bara baraan abbummaa isaa namatti mul'isa. Ganuu manni oolmaa Waaqayyo dagatu keessaa Waaqayyo kenne dhiis cubbuu godhee sitti lakkaa'u cubbuu kee mosiin dhiisaa dhufe. Namni dandee namaan dhiisu. Lafa kaate beetti araara siin godhu dhiifama siin godhu si kattafa dhaqee maqaa kee nyaata taa'e. Ani irra daddarbaa kee akka duumessaa idala. Ani akka namaa miti jechuusaati. Na irraanfatteetta oolmaan sirraa qaba. Galata naa galchuu sirra ture. Garuu ati galata naa galchuu irra na irraanfatte. Michuu lafa onaa sii ta'een ture. Lafa onaa keessatti abbaa keen ture. Kan si nyaachise kan dheebuu si baase. Ana na irraanfatteetta garuu cubbuu godhee sitti lakkaa'u akka duumessaan balleessaa'e. Amala Waaqayyoo keessa eekkamsatti suuta jedha. Dafee billaa waliin kaasu. Araaratoo harka ballisee ariifata. Araara jaallata. Ani akka namaa miti jedhe Waaqayyo qiimii sitti hin qabadhu. Isati na irraanfatte sanaaf an sin irraanfadhu. Si miidhuudhaaf malan qopheessu. Maalan godhane cubbuu keen akka duumessaa balleessaa'e. Nama didee sokke tokkoon si fureeraa. Gara kootti maal godhe? Deebii. Dheebuu ba'ee irraanfatee sokkeera sakaleessa. Garaa isaa keessa gola baay'ee hin qabu garaan Waaqayyo. Garaan namaa kun gola baay'ee qaba beektaa? Lafatti qiimii qabatu qaba. Lafatti buddeen qabatu qaba. Garaan namaa kun da'oo baay'ee qaba. Gola baay'ee qaba. Sii dhiiseera jecha jedhamu achi galagale. Waaqayyo garuu qulqulluudha. Bakka qiimii siin hin qabatu. Kaleessa si gargaareerraa arramoo of danda'i siin hin jedhu. Bara darbee baadheen si dabarsee bara kana immoo xiqqoo ishee of danda'i mokkorii siin hin jedhu. Maal siin jedhare? Arraawwadhee sin dadhabu sin buusu wayii. Namni nama dadhaba. Namni nama buusa. Ammam yoo cubbuun kee ulfaataa ta'e iyyuu irra daddarbaan kee baay'ee ta'e iyyuu Waaqayyo maal jedha beektaa? Kottu waan si tureera gara kootti deebi'i. Araara jechuun mee dhiifama gootee kaatee madaa sana hooqachuu qulqulfachuu miti. Raawwattee madhiisu. Sammuu kee keessaa miidhamati qabdu. Miidhamte sana formaat gootee hin balleessine taana. Dileet gootee of keessaa hin baasne taana nati araaran goota. Namni tokko akkamitti araara namaa godha beektu? Siif jedhee manii taraarama malee kan garaa garaa taa'uudha. Jaarsolii ma sodaadheen harka ishee qabee deema ginjimaan akkeetti kofee galee malee yoomii humbadu garaa koo keessaa echaadee Waaqayyo garuu akkasumatti sittan araara mennaan bakkaatiif Waaqayyo hariiroo haaraa obbolummaa haaraa firummaa haaraa jalqabdaniitu raawwatee sakaleessaa irraanfateera. Nama miti Waaqayyo si fureera naan si fureera. Waaqayyoon kee yoomiyyuu obsas nuuf hin fixatu baajetas nuuf hin fixatu. Sin dadhabe nuun hin jedhu nun buusu. Yoomiyyuu Waaqayyoon keenya Waaqa araaraati. Utuu waan namni jedhu daangeffama ta'e. Utuu haalaan daangeffama ta'e. Yaaqoob badeef. Amma garuu Yaaqoobiin ajjeesuudhaaf cubbuu Yaaqoobiin mul'isne Waaqayyo. Yaaqoobiin furuudhaaf ulfina isaa mul'ise. Cubbuu Yaaqoob baasee tulluu irratti mul'isate Yaaqoobiin fayyinaaf. Amma garuu cubbuu Yaaqoob dhoseeti Waaqayyo ulfina isaa mul'ise ani Yaaqoobiin fayyiseera. Afaan qabatte diin. Afaan diina keetti luugama kaa'eera Waaqayyo. Iddoo tokko nan dubbisaa. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 44 lakkoofsa 21 kaasee nan dubbisaa. Isaayyaas raajicha boqonnaa 44 lakkoofsa 21 kaasee Waaqayyo yaa Yaaqoob kana yaadadhu. Yaa Israa'el kana hubadhu. Ati garbicha kooti. Anatu si uummate. Garbicha koos si godhate. Yaa Israa'el ani sin irraanfadhu. Ani irra daddarbaa kee akka duumessaa cubbuu kees akka qaayyootaa axaa'ee nan balleessa. Ani si fureera hoo gara kootti deebi'i. Ani Waaqayyoo kana godheera. Isin bantiiwwan Waaqaa nanaa gammadaa faarfadhaas. Gadi fageenyi lafaa gammadee haa weeddisu. Tulloonni haa ililchan. Caakkaan mukkeen isa keessa jiran haa gammadan. Ani Waaqayyoo Yaaqoobiin furuudhaan Israa'el keessatti ulfina koo mul'iseera. Si furuudhaaf ulfina isaa mul'isa. Mee ameen jedhame? Ganama kana Waaqayyoo si furuudhaaf ulfina isaa mul'isa. Mee harka mirgaa ol kaasaa ameen jedhaa fudhadhaa. Hidhaa du'aarraa hidhaa rakkinaarraa si furuudhaaf ganama kana Waaqayyo ulfina isaa mul'isa. Mee nama biraa kan qabetti mee Waaqayyo si furuudhaaf ulfina isaa mul'isaa jedhiin. Furamtee galtaati immoo jedhiin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin namatti qabdee furmaata argatee haa ba'u. Hidhaa cubbuurraa haa hiikamu. Hidhaa du'aarraa haa hiikamu. Hidhaa abaarsaarraa haa hiikamu. Waaqayyootu ani sin irraanfadhu atis nan irraanfatiin jedha. Baay'ee waan namatti tolu lakkoofsa 21 irratti yaa Yaaqoob kana yaadadhu jedhama. Yaadadhu akka inni yaadatti qabatu barbaada. Yaaqoob
gocha waaqayyoo gaarummaa waaqayyoo irraanfachaa deema. Foon beelee yoo waaqayyoo foon kenneefi quufee kee waaqayyoon irraanfata. Bishaan dheebotee yeroo waaqayyo bishaan kattaa keessaa isaaf yaasee dheebuu isa baasu dheebuu ba'ee waaqayyoon irraanfata. Diinni booddeedhaan ari'aa dhufee adamsaa dhufee galaanni diimaan fuula isaa dura bu'ee lafa lixu yeroo ni dhabu waaqayyo galaana gargariiree fi isa ceesisee ce'ee kee immoo waaqayyoon irraanfata. Keessa darbinaan waaqayyoon hin yaadatu. Waaqayyo immoo kenne yaa Yaaqoob mee kana yaadadhu jedhe. Hin irraanfatiin ishee kanaa jedhe. Ati garbicha kooti jedhe. Anatu si uummate jedhe. Hin irraanfatiin ishee kanaa jedhe. Ani immoo sin irraanfadhu jedhe. Ilaala ani sin irraanfadhuuti atis nan irraanfatiin jedheeti waaqayyo cubbuu kee immoo sii dhiiseera jedhe. Kaafadhu harka kee waan tokko jechuu barbaada. Ganama kana waaqayyo cubbuu kee sii dhiiseera. Paaraagaadaalabaan dooyidaas. Mee warri gaarummaa waaqayyoo yaadachaa jirtan. Gaarummaa waaqayyoo 2015 2016 si agarsiisee yaadachaa kan jirtu. Ganama kana siin jedha waaqayyo cubbuu kee yakka kee sii dhiiseera gammaddee ililchita siin jedha. Yaa Yaaqoob kana yaadadhu, yaa Israa'el kana hubadhu. Ati garbicha kooti, anatu si uummate, garbicha koo si godhate, yaa Israa'el ani sin irraanfadhu jedhe. Ani matumaa sin irraanfadhu jedhe waaqayyo. Ani sin irraanfadhu. Ati garuu gaarummaan si agarsiise in irraanfatiin erga keessa darbite edheettima. Mee ilaalaa iddoo waaqayyo Israa'elin baase ilaalaa. Biyya Gibxii keessaa isa baase. Biyya Gibxiitii suphee dhiituu xuubii hojjechuu sibiila baqsuu guuboo baatanii gabaa namaa dhaquu jalaa baase waaqayyo. Harka garbummaa jalaa baase. Erga ba'ee in irraanfate Israa'el. Birmadummaan argateen waaqayyoon irraanfate. Karaa utuu deemanii biyya Gibxii ba'anii immoo hin beele. Foon gojomaaneedhan. Foon dharraaneedhan. Waaqayyo maal godhe? Waaqarraa gadi roobseef. Hoteelli hin jiru samii keessa. Qalmi hin jiru. Iddootti hoolaa qalan hin jiru. Garuu foonni inni rooba roobe. Miila namee duumessi hin jiru, bokkaan hin jiru, akkaawuntii kee irratti eebba roobu jira. In irraanfatiin malee har'a waaqayyo waa sii godha. In irraanfatiin malee warra har'a waaqayyo seenaa kee jijjiira. Mee in irraanfadhu jedhaa dubbadhaame. In yaadatta rakkina kee keessaa buteen si baasadha waaqayyo. Firdii du'aa jalaa buteen si baasadha waaqayyo. Mee ani gaarummaa waaqayyoo in irraanfadhu jedhaa. Yoomiyyuu nan yaadadhaa jedhaa. Natu garbicha si godhate, anatu si fo'ate, anatu si jaallate. Saba lafarraa hundumaa keessa natu si fo'ate. Hin irraanfatini. Anoos hin irraanfadhu, atis hin irraanfatin jedhe. Dheebuu ba'ee irraanfata, ceekee irraanfata. Namni tokko tokko yeroo rakkina isaa keessa jiru si rakkisa. Rakkina isaa keessa erga ba'e garuu nagaayuu si hin gaafatu, si irraanfata. Lafa kee hin yaadatu namni baay'een. Dhugumadha. Waan keessa darbe hin yaadatu namni baay'een. Oolmaat irraa qabdu dhiiseeti diina sitti taa deebi'e. Amma rakkina keessaa ba'utti waa'edha. Simaan faarfata, simaan weeddisa, simaan maqaa dhaata. Gaafa rakkinicha keessaa ba'u garuu situ tokkoffaa irratti diina isaa ta'a. Simaan jibba. Namni nama ijaaree madiiga. Waaqayyo garuu bara baraan abbummaa isaa namatti mul'ise. Abbummaa koo mul'isee nama waan gaarii godhaa fedha Waaqa. Kaalabaaradii yanama namaan irraanfatamtee jirtu, yanama maatiin irraanfatamtee jirtu, waaqayyo akkasiin jedha. Ani sin irraanfadhu siin jedha. Ani sin yaadadha siin jedha waaqayyo. Mee yoo namni na irraanfate iyyuu jedha. Waaqayyo nan irraanfatu jedha. Nama mee dabdaabbeetti yaadatamtu fudhattee baatu jira. Ofuudhin harka dabdaabbeetti yaadatamtu fudhattee baata. Utuuti dagatameen jira, irraanfatameen jira jettu waaqayyo biiftuu ulfinaa kee mul'isa. Lafati kuftee si kaasaa. Lafati gatamtee si kaasaa. Lafati dagatamtee si kaasaa. Hallelujaa. Danuman irraanfatu keessaa immoo danumanni oolmaa waaqayyoo dagatu keessaa waaqayyo kenne is cubbuu godhee sitti lakkaa'u cubbuu kee immoo siin niisaa dhufe lakkoofsa 22 irratti moo amma namni tokko dandee namaan niisu lafa kaate beetti jedha.
lafa kaatee beettee araara siin godhu dhiifama siin godhu si kattafa dhaqee maqaa kee nyaata taa'e Waaqayyo moo maal jedhe lakkoofsa 22 irratti qoy ani irra daddarbaa kee akka duumessaa idala ani akka namaa miti jechuu isaati ne irraanfatteetta oolmaan sirraa qaba galata naa galchuu sirra ture garuu ati galata naa galchuu irra na irraanfatte michuu lafa onaa sii ta'een ture lafa onaa keessatti abbaa keen ture kan si nyaachise kan dheebuu si baase ana ne irraanfatteetta garuu cubbuu godhee sitti lakkaa'u akka duumessaan balleessaa jedhe ilaa Waaqayyo mee ganama kana irra daddarbaa kee akka duumessaatti xaayyaa balleessu Piikatoora laajaa qiimiin qabatu beektaa Waaqayyo qiimiin qabatu namatti qiimiin qabatu amala Waaqayyoo keessaa eekkamsatti suuta jedha dafee billaa waliin kaasu dafee billaan luqqifatu eekkamsatti suuta jedha araarattoo harka ballisee ariifata araara jaallata araaran sii godhadha Waaqayyo araarri jireenya keef haa ta'u kosin eebbisa araara Waaqayyoon bal'ifadhu harka kee Waaqayyo raawwatee cubbuu kee siif dhiisu Waaqayyo raawwatee irra daddarbaa kee siif dhiisu araarri Waaqayyo siif baay'atu ana akka namaa miti jedhe Waaqayyo qiimii sitti hin qabadhu qiimii qabadhee isati na irraanfatte sanaaf an sin irraanfadhu si miidhuudhaaf malan qopheessu maalan godhate cubbuu keen akka duumessaa balleessaa jedhe maala maraarra akka mana ga'u cubbuu keen akka duumessaa haxaa'ee balleessaa jedhe qiimii siin hin qabadhu jechuu isaati nan irraanfatiin malee ani irra daddarbaa kee akka duumessaa cubbuu keessa akka qaayyootaa haxaa'ee nan balleessadha nan balleessaa ani si fureeroo gara kootti deebi'edhe ilaala nama didee sokke tokkoon si fureeraa jedha si fureeraa gara kootti maal godhe deebii gara kootti deebii quufee fereggexee sokkeera gurbaan dheebuu ba'ee irraanfatee sokkeera sakaleessaa lafa kee irraanfateera lafa Waaqayyo isa kaase degateera qiimiin qabanne garuu Waaqayyo qiimii ittiin qaban maal jedhere ani jedhe cubbuu kee akka duumessaa haxaa'ee balleesseera yooti na irraanfatte iyyuu an sin irraanfanne kottu si fureera garuu kotti deebi'edhe ina haasofnaa miti misayyuu in mari'annaa miti si fureera bakka mareen barbaachisu ol kaasii harka kee maree nama tokko malee Waaqayyo ganama kana si furu nan furama jedhee dubbadhume eewni furmaata barbaaddee dhufte ganama kana hilaa kunoo furmaanni harka Waaqayyoo keessaa sii dhufeera warri furamuu barbaaddan ameen jedhaa furadhaa iyyaati immoo furameen galeedhaa dubbadhaa tokko lama ilaa kunoo hidhaa du'aarraa furamtee galtaa hidhaa cubbuurraa furamtee galtaa hidhaa abaarsaarraa furamtee galtaa Waaqayyoo qiimiin qabatu beektaa garaasaa keessa gola baay'een qabu garaan Waaqayyoo garaan namaa kun gola baay'ee qaba beektaa lafatti qiimii qabatu qaba lafatti buddeen qabatu qaba garaan namaa kun da'oo baay'ee qaba gola baay'ee qaba sii dhiiseera jecha edammoo achi galagale Waaqayyo garuu qulqulluudha bakka qiimii siin hin qabatu kaleessa si gargaareerraa arramoof danda'i siin hin jedhu bara darbee baadheen si dabarsee bara kana immoo xiqqoo ishee of danda'i mokkoodhe siin hin jedhu maal siin jedhare arraawwadhee sin dadhabuu sin buusu jedha guddaadhaaf guddaadha hojii Waaqayyo laa ani matuma sin dadhabuu sin buusuu siin jedha namni nama dadhaba namni nama buusa ammam yoo cubbuun kee ulfaataa ta'e iyyuu irra daddarbaan kee baay'ee ta'e iyyuu Waaqayyo maal jedha beektaa kottu an si fureera gara kootti deebii maal si godheera si fureera qiimiin qabatu Waaqayyo utuu Waaqayyo ilmaan namootaatti qiimii qabata ta'e eewtu araara Waaqayyo argata jettanii yaaddusi utuu Waaqayyo akka namootaa dubbii keessa deddeebi'ate keessa oolate eewtu jiraata jettanii yaaddusi amma garuu Waaqayyo dubbii keessan oolu qiimii sin qabatu maal godhare raawwatee dhiisa raawwatee maballeessa isa boodoo fira haaraa siif ta'a michuu haaraa siif ta'a abbaa haaraa tokko siif ta'a raawwatee ma yaadatu sagaleessaa hin yaadatu hin balleessa haxaa'ee madda guugee balleessa ol kaafadha harka keessa mirgaa waan jedhe darbaa
Ilaa Waaqayyoo wanta si yaaddesse sana mana kee irraa balleesseera. In bada cubbuutu nama tokko irraa bada. Kaafadhu harka kee. Qiimii siin hin qabatu Waaqayyoo si balleessuudhaaf dhaqee nama wajjin hin mari'atu Waaqayyoo raawwatee irra daddarbaa kee balleesseera. Raawwatee irra daddarbaa kee balleesseera. Haleluuyaa. Maal jedha beektu? Ergaa gara orra Ibrootaatti ergame boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti. Jallina isaaniitti isaan nammaaradha. Jallina isaaniitti nammaara. Cubbuu isaanis deebi'ee hin yaadadhu jedheera. Deebi'ee man hin yaadadhu jedha. Araara jechuun mee dhiifama gootee kaatee madaa sana hooqachuu kulkulfachuu miti. Raawwattee madhiisudha. Araara jechuun siif dhiiseera jettee galtee immoo madaa sana hooqachuuf kulkulfachuu utuu hin taane raawwatteema sammuu kee keessaa formaat dileet gochuudha bakka. Sammuu kee keessaa miidhamati qabdu. Miidhamte sana formaat gootee hin balleessine taanaan dileet gootee of keessaa hin baasne taanaan ati araara hin goone. Namni tokko akkamitti araara namaa godha beektu? Akkamitti namatti araarama beektu? Siif jedhee manii taraarama malee kan garaa garaa taa'uudha. Jaarsolii masodaadheen harka ishee qabee dheema giddii maan akka itti kufee galee malee yoomii humbadu garaa koo keessaa ejjaa deema. Waaqayyo garuu akkas miti. Sittan araarame ennaan bakka atiif Waaqayyo hariiroo haaraa, obbolummaa haaraa, firummaa haaraa jalqabdaniittu. Raawwatee sakaleessaa irraanfateera. Kanaaf maal jedhe an si fureeraa gara kootti deebi'ee si fureeraa bakka. Nama miti Waaqayyo. Si fureera ennaan si fureera. Shaapaadaa jaaddaa. Namoota mee akka waan caammaan waxxaree qabee caammaan nama qabeen nan gadeedha. Caammaan nama qabnaan namni danda'ee hin adeemu. Caammaan miilla isaanii jabeessee qabee deemsa dhorkee jirutti qabamanii hidhamanii jijjiiran natti agarsiisa hafuurri qulqulluun. Harka dhufee ziirii kirrii caammaa sanaa qabee ta godhee uffee nama jechisiisee waan haaraa kophee haaraa namatti kaa'u argeera. Maaltu ta'a innaan ganama kana namoota qabamanii jiran hiikeen deemsa haaraa jalqabsiisadha Waaqayyo. Cubbuutti hiikamtee baata maqaa Yesuusiin. Harka lachuuraas hiikameen galaa jiru badme. Tokko sanuma la haleluuyaa. Kanaaf maal jedhe egaa ati nan irraanfatiin malee an sin irraanfadhu jedhe Waaqayyo. Ati nan irraanfatiin malee hanqiinii siin hin qabadhu. Nan irraanfatiin ati. Atumti nan irraanfatiin malee garuma kootti deebii malee ammayyuu si fureeranii. Baajetan finneef jechuudha Waaqayyo. Obsas hin fixanneef baajetas hin fixanneef Yaaqoobiif. Dhugaa sin itti buuf Waaqayyoon keenya yoomiyyuu obsas nuuf hin fixatu baajetas nuuf hin fixatu. Sin dadhabe nuun hin jedhu nun buusu. Qiimii immoo nuun hin qabatu. Yoomiyyuu Waaqayyoon keenya Waaqa araaraati. Maal jedhe egaa Yaaqoobiin ammayyuu utuunni isa duraaf iyyuu galatan galchin laga rakkina Yordaanosiin ceekee Waaqayyoof galatan galchine kattaa keessaa bishaan dhugee Waaqayyoof galatan galchine garbummaa biyya Gibxi keessaa ba'ee Waaqayyoof galatan galchine foon Waaqarraa roobe nyaatee quufee Waaqayyoof galatan galchine irraanfatee waan biraa keessa lixee Waaqayyo garuu qiimii ittiin hin qabanne maal jedhe ammayyuu ansin furaa gara kootti deebi'ee. Isa boodoo dubbatee wadiyaa'uunu utuun turin lakkoofsa 23 irratti maaltu taasisanitti fakkaata. Utuun turin ani Waaqayyoo kana godheeraatii jedhaala. Jalqaba akkas godhee lakkoofsa 21-22 irratti 23 irratti immoo dhufee maal jedhaa? Ani Waaqayyoo kana godheeraatii isin baddiiwwan Waaqaa gammadaa faarfadhaa. Hin bulle lafarra hin harkifamne hin turre ammuma dubbatee iji isaa argame. Kaasii harka kee kana booda kakuun kee lafarra hin harkifamu. Ariifatee nama tokko waan raawwatamu jira. Ariifatee nama tokko waan fiixaan ba'u jira. Mi harka kee akkas godhi waatu naaf ariifataa hidhime. Ariifatee naaf ta'a jedhe dubbadhu. Nama si baatee sabbar seenaa dhageessu jira. Nama si baatee oduu gaarii dhageessu jira. Gurra kee qabadduutii misiraachoon nagaa jedhe dubbadhu. Tokko lama sanuma Waaqayyo torban kana keessa misiraachoo haaraa si haa dhageessisu. Misiraachoo eebbaa si haa dhageessisu.
Haxaa'ee balleessee jedhee lakkoofsa 23 irratti immoo bakka dhiisee jedhe ciqicciqii michumayyuu dhiiseera jedhe. Gammadii faarfadhu jedhe. Dhufee lakkoofsa 23 irratti immoo maal jedhee ani Waaqayyo kana godheeraatii isin bantiiwwan Waaqaa gammadaa faarfadhaa jedhe. Gadi fageenyi lafaa gammadee hawweeddisuu jedhe. Tulloonni haa ililchan jedhe. Caakkaanii fi mukeen isaan keessa jiran isaa gammadan jedhe. Ani Waaqayyo Yaaqoobiin furuudhaaf Israa'el keessatti ulfina koo mul'iseera jedhe bakka. Furuudhaafan ulfina koo mul'isee. Utuu qiimii qabata ta'e. Utuu waan namni jedhu hin daangeffama ta'e. Utuu haalaan daangeffama ta'e. Yaaqoob badeef. Amma garuu Yaaqoobiin ajjeesuudhaaf cubbuu Yaaqoobiin mul'isne Waaqayyo Yaaqoobiin furuudhaaf ulfina isaa mul'ise. Ilaasinii galee. Utuu Waaqayyo akka namni buna dhugaa taa'ee si hamatee iccitii kee bakkeetti baasu utuu Waaqayyo Yaaqoobiin hin hamata ta'e iccitii Yaaqoob gadi falaffalate. Cubbuu Yaaqoob baasee tulluu irratti mul'isa ta'e Yaaqoobiin fayyinaaf. Amma garuu cubbuu Yaaqoob dhokseeti Waaqayyo ulfina isaa mul'isee ani Yaaqoobiin fayyiseera jedhe. Afaan qabatte diin waan jechuu fedha. Afaan diina keetti luugama kaa'eera Waaqayyo. Ilaamas waan jechuu fedha. Afaan addeessituu keetti luugama kaa'eera Waaqayyo. Marula diga toza iyyati afaan diina kooti cufameera jedha. Cufameera narraa jedha. Waaqayyo ganama kana afaan diinaa sirraa cufeera. Afaan addeessitootaa sirraa cufeera. Afaan diinota kee cufameera. Waaqayyo si fureera. Ilaame. Utuu Waaqayyo wabii fidisiin jedhe. Utuu Waaqayyo waraqaa eenyummaa fidisiin jedhe. Utuu Waaqayyo galmeen kee dubbifamu jedhe. Wayne. Amma garuu akkasumaan si jaallateera Waaqayyo. Sasiifteef hin galateeffanne kan biraa farqii xaxxaan ganaa. Utuu Waaqayyo na galateeffatteen beektu siin jedhe eessa lixxammati. Amma garuu sin furaa jedhee mas dhufe. Hola barada la barababa. Hallelujah.